ati osoo jaalalti teenyatuun akkana itti fufteeti qoboota gibira irraan barbaachisuun oolan. Hayi akkamitti akkana jetta ganaa amataa hin gunnee bara. Jechuun fayyadamnee aruuza godhanna jeeti. Aruuza malee asuuta ani fuugana nyaata nyaadhee takkaan qofne san gubbaanis dalagaan qabu ni beeksa. Duba amtii xiyyaan si dhabuun danda'u garuu warri xiyya garuu kamaallee qaqqabuuf na kan deemanii. Wayii isima warra si maallaqa fadhasa. Maal jetti? Hayi garaaqii. Maali ni malee? Lakki waan aruuza naa wajjiitti yaadu jira. Ayyee. Aruuza yaaduu dura aruuza booda waan jiru yaadu sira jira. Fakkeenyaaf amma giddeen si fuudhe dibatni keenyarra qoonqoon teenyarra huccuun teenyarra san booda tura keessa ilmoo dhufa mee akkamittiin si fuudha? Akkattiin si fuudha? Hayi maal jechuudha amtii? Ati dhiiraami ni dalagatta qaanqayoomii kee kaffaan taanaa affeerta. Aruuza jechuu dura aruuza booda waan jiru beeku sira jira. Ka bultii ijaaree akkatti kasaaba'u yaadu jira. Bultii ijaaruun taphaa miti. Ati yoo ka dhugaan na jaalattu ta'e dalagattee na fuudhuu ni dandeessa. Hayyee bakka aruuza ni goona xiqqoo maallaqa wayii lalaalleetiin goona bakka. Ni beektaan warri keenyaa aruusa guddaa warri ganda keenyaa godhatee hin beekne fadhanii. Ka akka Itoophiyaatti takkaa godhamee hin beekne goona. Wayii hamdi kiyya kanaaf inni kana si fadaa godha. Wayii ani garuu sin jaalladha. Duba hamdi torbaan kana ol fuunaami? Torbaan malee asuuta wanni ati jette amatni nuti xiqqaata. Hayyee garuu daddafii warri kiyya ka maallaqa qabu saniif na kannan. Hayyee kan hundeen bakka. Oh, bagaimana kan dosti? Bagaimana sekolah? Kau Turki lah dosti lah. Namni Yusuf Fateh ulah lah. Akan nama Turki dah gitu lah. Lalu. Abo, bisa kena nelayan tu nama kau du fakada. Dinner dah dalam zaman itu kau roh fata. Sangat sini tu baca oleh situ roh tali. Berida, abah fatu sin hingga haya. Haye. Oh, lugu tu kau ni beridi ni. Mek agaru. Kemasyan. Oh, akana ni bitan ni kemasyan jata. Sitanam pura doga. Sito banan dim. Andala buku guru. Gizin durol senun. Nama dalaga fintani tu khifula rasi bekhe. Waretu mauli. Dem. Wana nu tu kau sini kale sini kau akadalam kau fatunur ada bam tu fi. Jinni. Ada tai nama jual gali. Amma turas anu dalaga rasalan. Kamu shani istumani. Hai, kau nega batiba. Woi dalam zaman. Hayyee waan daafu waa'ee sochoon bareechu dhufe. Hai maali rakkoo jira saayib. Saayibaa kiyya asaantiin aruuza godhachuu jirti. Aruuza san godhachuuf maallaqa guddaan dhufeessisa. Maallaqa sana isaa harkanna. Oh, dua maalifi TikTok bannee TikTok baratti saayibaa kiyya kanaaf fuudhuu deema. Akkaawunti kanarratti nu gargaara jennee maaliif maallaqa hin guurre. Qoosaa dhiisi akkana gargaartuuf hin sibira dhufe. Akkamittiin hin goosne. Namicha hoggaa qubii seen ijaaniin maallaqa hin qabu jirutu ni fuudha jaa. Saayibaa kiyya ana asaantii hedduun jaalladha. Yooni an maallaqa guddaa kana baasee isii fuudhuu baadde isiin kan nama biraa taati. Warra taajiraatti kan jalaa kan nafe. Amshir saayibaa kiyya keessaana malata kan qaba. Ganda keenya gurbaa taajiraa takkaatu jira. Gurbaa sana amma duraa maallaqa guddaa irraa liqeeffadhee deebisee jira isa bira deena akkam jette. Hayyee saayibaa kiyya galatoomi. bar liqii ta'e gizeen fuudhe akka sooftiitti affallee niin deebisa gizeen joo garuu immoo ba'aan sii guddoo na ta'e. Duboo kanaafuu hammaala baatu si feesa. Lakki narraa dhiisi ammaalli sunis naaf baateeti liqii biroo na taha. Maali chuukeeti? Maallaqa kiyyosoon kafalin amani meeqa sirra zooree bar sitti haa zoortu hin jiru. Bar obbo Khodiraatiitu bar duraanuu nama jiruun itti zoorteetti liqii liqeesse. Usboo yoom deebistama? Maal? Maali? Inumaa maallaqa kiyya raanfatte? Qabi mana dachiisan jalaa geessiidhiin.
Hello. Obbo Kadir, wayii si dubbisuu barbaanne dubbisuu dandeessaa? Obbo Kadir, nagaa miti. Nagaa miti Obbo Kadir. Nagee maal ajamtan? Obbo Kadir, sababa kiyya kanaatu fuudhuu barbaade. Maallaqa xiqqaa guddaa takka barbaade. Meeqa barbaaddan? Qarshii 500,000. 500,000. Aruusaaf 500,000 liqii fuutee gizee galfattu. Sammuun teeti qollee si yaaddu. Hanga kebeeytee jirkaanii guutuudhaan maanta nafaayi jirkaana dibbii waliin tumaa ililchiteen galfattooti. Warasiitu jikkisii guddoo aruusa guddaa akkaan godhu faran yookaan immoo michoo sana ayinara sabdamsee hedduun jaalladha. Ayyee maal qabsiiftaniiti garuu? Hai, Obbo Kadir, annan beeytu. Yeroo mara akkanuma sirraa fuudhee si deebisaan oolu mana keenyaa si beeytaa miti. Tole ayyee garuu ati siin amana yeroo hangam takka ni deebisan ammaa okeetti. Guyyaa muraasa booddee deebisna. Nama hedduutti maallaqa kana ni beektaa wanni si gaafate isa amma gizee hunda darbee gizee ajamina irraa ni fuudha ni deebisaas yeroo biraatti ijoolleen hedduun takka toltee ni biraa fuutu hin deebistu yeroo sitti kanaaf guyyaa waliigaltee keenyaan dabarsinaa waan dhuftaniif isinis harkadhaa. Maallaqa kanaan aruuza afaantiif harka qabadhee aruuza ajaa'ibaa aruuza laa Itoophiyaa godhamee hin beekne afaantiif harka qabadhee horii gandaa beenu lilchaa aruusticha boona akkaan bareedu. Ogas gaggeessaa. Asal mereka buat di bawah mereka mesin engine. Kenapa di bawah? Ayah, bakal anak penyudim. Anak fetik gak boleh. Asin dapat dah. Sandro kosee naan jaaniin beeku qaba ture. Maallaqa qiyyaatamee akkuma qallaaliitti akkuma taphaatti. Sabbaa qiyyaatiif kenna amma. Baba bashaan beekama. Qabinarraa adeemu. Hai, akkamitti jalaa fuudhan? Ati maallaqa kee futee gadi hin buutu? Akkatti fuudhanii beektaa? Biyya takka numaan qabaan. Isaan ana akkana godhani. Inni amma saayibi arzuun kun ni hafa jechuudha. Akkamitti hafa? Akkaan fudhatee maallaqa kana barbaadee aruusa kana numaan godha akkam? Amshir bakka saayiba kee maa yaadiin inshaallah. Yoo ta'e taate teetumaan inshaallah maa yaadiin. Hai Hamdi. Nagami bro. Nagayin dia saja itu. Maal taate saayiba kee garuu har'a fuula keetirraa gaddaa mul'ata.
Gadda qofa waan biraa irraa mul'atu likki ilaalame. Gadduma qofaa sirraa mul'ata. Maal taate? Rakkina guddaa akka ta'an jirudha yaa saayiba kiyya. Maaliyoo maal taate hamdi? Waan taate jira? Saayiba kiyya asaantiin ammatti akkaan furna gaafatte. Yooni nana ammatti isii fuudhuu baadde warri isii akka nama biraatiif jalaa kan nannaaf himte jirti. Ana asaantii hedduun jaalladha. Aboo maaluma natti himta yaa'u? Hottaa himee saayiba. Taayi xiqqoo. Waanuma akkam na dhageessista yaa'u? Duboo saayiba kiyya maal yaaddammaati silaa? Ani isii fuudhuuf murteessee maallaqa qarshii 500 liqeeffadhee na jala haatan. 500? Qarshii 500 liqeessee na jala haatan. Bakka maaliif jarjarte dubaati? Obsi gaa saayiba kana ta'uun qabdu gaara. Akkamittiin obsamee? Laali saayiba kiyya. Isiin akka ati jaallattu kanas jaallatti yoo ta'e dhiisteetu ni rumtu. Irra caalaan dhiirotaa garuu sababa dhalaa takka jaallatanii dhabaniin araada adda addaatii fi dhukkuba sammuu keessa seenan. Ati garuu saayiba kiyya intala dhalaatiif jettee dhukkuba adda addaa keessa araada adda addaa akka ati hin seenne abdiin qaba. Laali saayiba kiyya jaalaltitu waan dabartuu beeki. Garuu jireenyi kee fuula duraatti fufa. Waan arra gootu hunda borutti sheenoyta waan ta'eef piliis akka atiif jajjabeessitu abdiin qaba. Anis hedduun jaalladha. Ta'us garuu warra nama maallaqa qabuuf malee ilmoo isaanii hin kennine bira dhayte. Kanaafuu danda'uu qabda, obsuu qabda biroo. Jajjabaadhu malee ati. Anis yoon hin dhabe waan hin jiraadhu natti fakkaatu. Laal saayiba kiyya. Anaa fi ati hiriyummaa irra dabaree akka obboleeyyaniitti waan baay'ee wajjin dabarsinee jira. Bikkan taanetti akka ati kuftus hin fedhu. Gadda keetis arguun fedhu. Garuu waan hin jedhe kana guyyaa takkatti dhufuu teessa. Waa hundaafuu waan dabruuf jettee waan hin dabarre hin dalagin. Jabaadhu. Hamdee bakka torbaan kana keessa warra fayyana kan nuuf deemu. Ati yoo maallaqa jette san argachuu baatte anaaf ati adda bahuun fayyana oolu jira. Akkana jeen adda hin baanu. Ansi dhabuun fadhu. Akkaan fadhatee maallaqa kana bikka ta'e numaan fida. Garuu ati abdii muratina saanti. Anis siin adda bahuun fadhu. Ni beekaami garuu waa warra fayyanaan jee godhuu qaba. Osoon an lubbuun jiru ati sanama biraa hin taatu. Akkaan fadhatee maallaqa aruusaa kana numaan akkasa. Hamdee aruusa boodas nyaataaf dhugaatii jira. Kana hunda itti yaaduu sirra jira. Ansuma hafuudhu malee waan nyaataa dhugaatii rabbii fida. Hayyee garuu guyyaa muraasa qofaas siyaaf itti yaadi. Awo, mallaaf yeman aan finesati. Guyyaa walii baalamnes dabree jira. Waan kiyya dirqama harkaan kanneen miilaan barbaaduun qabaa? Maallaqa si deebisuu hin dinne bara. Fiduu hin dinne. Yoom naaf fidde dubo? Egaa nan du'ee qabrii seenee naaf fiduu deemtaa? Obbo Khatiir, maallaqni amma dura sirraa fuudhees guyyuma sana jala hatame. Amma haruudhaafuu maallaqa biraatiin barbaadu jira. Dubo, ammaa si filli keessaa?
Wayyaa obbo Kadiir ati nama gaarii bara namni akka keetuu kun bara nufee dummachuu qabaa bara maallaqa kaanii wayirra si deebisa naa kan nime. So ilmaa maallaqa kiyya futee qalbii gootaati. Asanti. Allah. Hai maal taati maaltu kan si godhe? Maallaqa haruusa keenyaaf jee amma dura liqeessee osoo si bira deemu jiru jalaata. Uummata saniitu maallaqa yeroo si baalannetti maaliif hin deebisin jedhanii akka nannatuma. Hai amma sandiisiiti maallaqa itti saniin harkanne. Namoota hedduun gaafadhe. Ammatti garuu akka naaf hannuu hin dandeenyetti himu. Guyyaa muraasa booda akka naaf hannuu danda'anatti himu. Naafati har'a boodii wal arguu hin dandeenyu. Maatiin kiyya nama biraatiif na kannuu deeman. Waan hanga ammaa na gootee jechaa galatoome. Jireenya gaariin siif hawwa. Asanti na dhistee hin deemin. Asanti. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatuun argine deebinee facaanee. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne hire kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne. Maaltu bro? Maali? Baraka kana si godhan dhageetti rifadhu maali duraanis itti hime barabaleessatti maali kana ta'uu hin ta'u? Asaantiin dhabee jechaan olin laal na dhageeffadhu guutakka laa jaalala jechuun dirqama nama jaallate san argattee wajjin jiraachuu qofaa miti obboleessa keenya gammachuu nama jaallattu san gammaduun mataan isaatu jaalala. Kanaafuu piliis jireenyi fuula duraatti fufa waan dabareef jecha waan dabruuf jecha waan hin dabarre hin dalagin fayyuun deemu jireenyi keetti fufuu qaba.
Hire ke jiradu Hire ke rakadu Hire حمدي أنا في تجارتي في تونس. Aruuza jechuu dura aruuza hoteewu. Soo maallaqa kiyya numaati qalbii goota waan dubbii biraan irra fudhata. Amadeen. Si jaallatti ta'e isiinuu si dhiistee heerumtu jechuudha. Kanaafuu ati isiidhaaf jettee dirqama araada adda addaa keessa seentee Laayixeewu. laali biroo laali saahiba jaalaltitu waan dabartu laali biroo yaabadhu akkasumatti laali biroo. Awwaananis.